Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen ramee online irra nu dhuftan nagaa keessanii. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa kana keessatti Facebook keessan irratti akkamitti Mobaayil Data keessan akkamitti saver gochuu akka dandeessan jechuun Facebook keessan irratti Mobaayil Data keessan yeroo Facebook keessan fayyadamtan akka ariitiidhaan inni isin jalaan dhumneef akkamitti akka qusachuu dandeessan akkasuma immoo Facebook keessan linkii isaa akkamitti akka argachuu dandeessan kan isin argisiisnu ta'a. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko maqaa Facebook keessanii kan hin beekne yoo ta'e haaraatti dhufee yookaan isin gaaf ta'e karaa keessaatiin jechuudha. Nama saniin Facebookiin koo maqaan isaa kanaadha ilaali jechuun caala linkii profaayila keenyaa sayyoo ergineef salphaatti namni sun nu qunnamuu danda'a jechuudha. So kanaafiyyuu linkii isaa sana immoo akkamitti akka argattanii fi akkamitti akka koppii godhatanii kallattii barbaadanitti namaaf erguu dandeessan kan isinitti argisiisu ta'a. Gara sitti darbuudhaan duratti channela keenyaaf warroonni haaraa taatanii hara dhuftan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha akka channela keenya subscribe gootanii maatii keenya taatan affeeramtaniitu. Hayi amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaatti haa darbinu. kallattiidhaan Facebook keessan irra ni galtu. Yeroo Facebook keessan irra galtan iddoo searchii kanarratti click gootu tuqaa sadan kanarratti click gootu. Kanaan booda Facebook keessan haala kanaan update ta'ee isinii dhufa jechuudha. Duraan ni beektu jedheeti yaada. Kan duraanii update kan hin ta'in sun haala kanaan dhufu guyyootan muraasa darban keessa jechuudha. Facebook haala kanaan ka update ta'e inni duraanii immoo haala isin amma argitan kanaan bilbila kiyya isa kanarratti ni argitu jedheeti yaada. Aga isin amma argitan bilbila lamaan kanarratti amma Facebook waliin fakkaatu jechuudha. So kanaafiyyuu update gochuun dirqama sanarratti ta'a. Yeroo update gootan bifa amma bilbila gama harka mirgaatiin jiru kanarratti argitu jechuudha. Haala kanaan update yeroo inni ta'e dhufe xiqqoo gadi buutu. Amma iddoo as setting and privacy iddoo kanarratti yeroo takkaaf click ni gootu. Kana booda ol harkistu. Ol harkistuuni haala kanaan argattu. Abbaa kanarratti iddoo data saver jettu kana ni argattu. Click irratti gootu jechuudha. Kana booda as iddoo mallattoo cuftuu tana iddoo tana haala kanaan on gootu jechuudha. Kana booda Mobaayil Data keessan Facebook irratti yeroo fayyadamtan ariitiidhaan isin jala hin dhumu jechuudha. Amma kanaafu wanti hafu yoo jiraate Facebook keenya akkamitti akka profaayila isaa jechuudha akkamitti akka koppii godhachuu dandeenyu baay'ee tokko jechuudha. Facebook update ta'e akkamitti akka koppii godhannu kan isinitti argisiisnu ta'a. Kana koppii godhachuudhaaf duraan dursa profaayil keessan irra galtu karaa Facebook keessan isin ayyamen jechuudha. Profaayil keessan irra yeroo galtan haala kanaan jechuudha kan isin dhufu. Akkuma isin amma argitan iddoo kanarratti bootaniiwwan garaagaraatu ture dura amma immoo update waan ta'eef haala kanaan dhufa jechuudha. Haala kanaan amma profaayila keenya linkii isaa argachuudhaaf tuqaa sadan kanarratti cuqaasna. Tuqaa sadan kanarratti yeroo cuqaasne haala kanaan nu dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf duraan yeroo namni aadii isin gaafatus kallattii biraatiin jechuudha. Amma immoo kallattii kanaan jechuudha hundi godhamu. Fakkeenyaaf profaayila namaa search gochuu barbaadanis bakkuma kanarratti argachuu dandeessu jechuudha. Amma kana ani isin argisiisuudhaaf jedhamu akkamitti akka linkii Facebook keessanii eessatti akka argatanii fi akkamitti akka koppii godhachuu dandeessan isin argisiisa. Haye yeroo xiqqoo gabbuun as kennoo bakka kanarratti linkii Facebook keenya profile link jedhee haala kanaan nuuf kaa'ee jira jechuudha. Bifa baay'ee miidhagaa ta'ee fi namatti toluun jechuudha kan qophaa'e baay'ee update ta'e Facebook waan ta'eef iddoo kana irratti koppii godhachuu barbaadan inni gara gidduu irraa kun amma fakkeenyaaf linkii Facebook kootiitu jechuudha. Ani hiriyoota nama biroo kan profaayila kiyya maqaa Facebook kootii na gaafate yookiin qunnamuu barbaadeef karaa Facebookiitiin linkii Facebook kiyya kana erguu qofatu narraa eegama jechuudha.
kana booda namni sun Facebook irratti naqunnamuu danda'a salphaatti. Amma copy godhachuudhaaf iddoo as copy link irratti click godha. Haala kanaan copy ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp dhaan yoon nama erguu barbaade gama biraatiin erga copy godhadhee paste godhee namoota barbaadeef dabarsuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo linkii namoota birootis haaluma saniin argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf linkii koo kanarratti immoo yeroo cuqaasnu kallattiidhaan gama Facebook kootiirra galchaa jechuudha. Haala kanaan akkuma isin amma argitan linkii sanarratti yeroo cuqaasu haala amma isin argitan kanaan gama Facebook kootiitti isin affeera jechuudha. Haye hordoftoota keenya barnoota keenya har'aarra Facebook update tokko baay'ee tokko kan update faana wajjin wal isin barsiisneerra jechuudha. So kanaafiyyuu viidiyoo keenya akka jaallatan abdii qabna. Please viidiyoo keenya like gochuu akka hin irraanfanne jecha barnoota keenya birootiin hamma walitti deebinutti immoo nagaan nuuf turaa jecha waan daawwattaniif galatooma.